akkuma beekamu namoonni baay'een keenya social media irratti just for time pass kan itti fayyadamaa oolu. Haa ta'uti garuu akki sun jireenya dhuunfaa keenya irratti dhiibbaan inni uumaa oolu waan hagana jedhamu miti. Viidiyoo kana keessatti akkamitti social media keessattuu TikTok fi YouTube scroll gochuurra gara income-itti jijjiiruu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan nutti makamaa. Egaa akkuma dura isiniin jedhe YouTube fi TikTokin namoota baay'eedhaaf madda galii isaanii akka ta'e ni beekama. Maarree isinis YouTube fi TikTok scroll gochuurraa gara madda galii irraa argachuutti ce'uun isin barbaachisa. Kanaaf ammoo wantoota TikTokis haa ta'u YouTubein isinirraa barbaadu maal hoon godhan madda galii yookaan immoo galii irraa argachuu danda'a kan jedhu sirriitti beekuun isin barbaachisa. Kanaaf YouTubein jalqaba irratti akkuma dura jedhe waa lama isinirraa barbaada. Innis subscriberii 1,000 fi watch hourii 4,000 guyyaa 365 keessatti argachuu danda'uu qabdu. Kanaaf egaa kana gochuudhaaf wanni guddaan isinirraa barbaachisu jiraatee otoo hin taane waan tokko qofa. Innis niichii bareedaa ta'e filattanii viidiyoo hojjechuudhaan YouTube irratti gadhiisuu qofaadha jechuudha. Niichii yeroo filattan wanti isin ilaaluu qabdan waa sadii. Inni tokkoffaan wanti isin filattan sun waan jaallattan ta'uu qaba. Inni lammaffaan waan dandeessan waan dandeettii irratti qabdan irratti dhaabattanii filachuu danda'uu qabdu. Inni sadaffaan waan trend ta'e wayii yookaan immoo waan namni YouTube irratti beekumsa waan kana argachuudhaaf dhufa jedhee yaadu wayii irra dhaabattanii wantoota sadan kanarra dhaabattanii niichii filachuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanaaf har'a egaan viidiyoo torbee darbe hojjedhe keessatti akkamitti content creator ta'uun akka danda'amu isinitti agarsiiseen ture. Har'a jalqaba tokko jettanii YouTube chaanalii banachuudhaan akkamitti mallaqa irraa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kanaaf viidiyoo har'aa keessatti akkamitti chaanalii create akka gootan bilbilumaan isinitti agarsiisa. Na faana bu'aa. Egaan jalqaba irratti gara bilbila keenyaa ni seenna. Gmail account qabaachuu qabdu dursitanii yookaan immoo viidiyoowwan akkamitti Gmail account banatan jiranii isaan ilaalaa. Ani kanumaan qabu fayyadamee isinitti agarsiisa. Kana booda akkuma argaa jirtan kana Gmail accountiin kiyya YouTube channel irratti hin banamne jechuudha. Create account dha. Isa kana erga tuqxanii booda iddoo picture jedhu kanatti suuraa barbaaddan ofii keessanii filachuu dandeessu jechuudha. Erga kana booda iddoo maqaa jedhu kana yookaan name iddoo jedhu kana maqaa chaanalii keessanii ilaaltanii filachuu dandeessu. Erga kana booda handle iddoon jettu kun egaa chaanalii keessan namoonni karaa ittiin argatan unique name dha jechuudha. Isa kana adda baafachuu barbaachisa. Maqaa unique ta'e wayii kennituu fi namni asitti isa kana kenninaan hin ta'u jedhee smart taking hin ta'u jedhee abdii tips safe jennaan jechuudha. Kana isa kana booda gara gadii create channel kan jedhu kana gadi buunee create jennaan jechuudha. Akkuma argaa jirtan channel created jedheera. YouTube channeliin keenya banameera jechuudha. Karaa full bar isaatti yeroo ceenu akkuma argaa jirtan abdii tips kan jedhu channeliin banameera. Iddoo kanatti edit channel kan jedhu jira. Edit channel kan jedhu kana keessa seennee wantoota akka maqaa, handle, pronoun, channel URL wantoota kana sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo description jedhu kanatti
waan chaanalii keessan ibsu wayii tokko barreessuu hin dandeessu jechuudha. Welcome to our channel. Subscribe and stay tuned. Kanaaf egaan akkuma argaa jirtan kana steepii amma isinitti agarsiise kanaan chaanalii keessan banattanii viidiyoo hojjettanii YouTube keessan monetization gochuudhaanii mallaqa irraa argachuun ni danda'ama. Steepiiwwan ani chaanalii kiyya irratti viidiyoowwan ani YouTube chaanalii kiyya irratti gadhiisu tokkoon isaanii hordoftan akkamitti illee steepii fi adeemsa ittiin YouTube chaanalii irratti mallaqa argachuu danda'an ni bartu. Viidiyoo kana yoo jaallattan chaanalii keenya subscribe godhaa, akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan nu faana ta'aa. Haga viidiyoo itti aanutti wal agarrutti nagaan turaa, turtii gaarii.